Daballiin mindaa siivil sarvisii federaalawaa Harootii guutumaan guututti hojiirra ooluu dhabuu isaatiin bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay hanqinni baajataa hamaa ta'e mudachuu koomishiniin karoora mootummaa naannoo Tigraay ifoomsee jira. Ministeerri barnootaa qajeelfama haarawaa baaseen barattoonni shamarranii rifeensaa fi funyaan haguuggachuu akka hin qabne ibsee rifeensa artifishaalaa yookaan wiigii uffachuu fi qofoo qaqalloo kaayachuun dhorkaa ta'uu beeksise. Waraanni Eertiraa buleeyyiin daangaa gama kibba Eertiraa lixa Tigraayiin waraana buleeyyii TPLF'tti makamuun dhaga'ame. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Kanneen asii olitti dhageessan hangafoota oduu teenya har'aati kallattumaan gama bal'ina oduu teenyaatti isin dabarsina. Bara dabree ji'a hagayyaa keessa aangawoonni federaalawaa daballiin mindaa siivil sarvisii onkololeessa bara 2018 irraa eegalee hojiirra akka oolu raggaasisanii turan. Fooyyeensi haarawaa kanaan mindaan ji'a hojjettoota digirii tokkoffaa qaban qarshii 6,900 irraa gara qarshii 11,500 guddatuu ni yaadatama. Sadarkaa mindaa xixiqqaatiin qarshii 4,760 irraa gara qarshii 6,000 kan ol guddate hoggaa ta'u, sadarkaa mindaa olaanaatiin qarshii 20 takka 492 irraa gara qarshii 39,000tti ol guddateeti ture. Haa ta'uutii malee naannichi sirreeffama mindaa haarawaa kana hojiirra oolchuu hin dandeenye jechuudhaan naannoo Tigraayitti hanqinni baajataa mudachuu koomishiniin mootummaa naannoo Tigraay guyyaa irraa ifoomse. Akkuma mootummaan federaalawaa karaa mana marii ministeerotaatii fi paarlaamaa fi qaamolee birootiin murteessee jirutti sirna kana asitti hojiirra oolchuu qabna jechuudhaan koomishiniin karoora mootummaa naannoo Tigraay ibsee jira. Murtiin sadarkaa federaalaatti murtaa'e qamu damee naannichaa irratti fe'amuu hin danda'u jechuudhaan naannichis hojimaata wal fakkaatu hordofuun kaabineef erga dhiyeesseen booda raggaasisuu akka qabus koomishiniin Tigraay kun ibsee jira. Labsii kana hojiirra oolchuun ni barbaachisa kaja'u koomishinichi kunis sababoota ifaatiin yeroo fudhatu ta'ullee dubbate. Biiroon siivil sarvisii Tigraay qajeelfama kana hiikee dambii mataa isaa qopheessee kaabinee naannichaatiif dhiyeessee jiraachuus beeksisee jira. Haa ta'uutii malee yeroo ammaantina sagantaa hojiirra oolmaa hanqina baajataa guddaa mudatee jiraachuu ibsee jira. Waggaa kanaaf qarshiin biiliyoonni 12 nu barbaachisa kaja'u mootummaan federaalawaa ammoo qarshii biiliyoona 4.8 qofa nuuf ergee jechuudhaan komate. Hanqina qarshii biiliyoona 7 ol qabna kaja'u koomishiniin mootummaa naannoo Tigraay kun mootummaan federaalawaa waraana booda haala naannicha keessa jiru ilaalcha keessa galchuudhaan bulchiinsa yerootiif deeggarsa maallaqaa dabalataa taasisuu akka qabus dubbate. Garuu furmaanni waraana Tigraay madda galii mataa isaa cimsuu irratti kan hundaa'e ta'uu cimsee dubbatee jira. Bulchiinsi Tigraay galii keessa irratti hojjechuu caalaa filannoo biraa kan hin qabne ta'us koomishinichi hubachiisee jira. Ji'a tokkoon dura ammoo waraanni buleeyyiin TPLF fi mootummaan mindaa ji'a jaanuuf hin kafalle jechuudhaan hiriira ba'aa turan hanga ammaatti sababa mindaa kanaaf finciluun lolaa jiraachuunis ni beekama. Ministeerri barnootaa dhiyeenya kana qajeelfama haarawaa baaseen barattoonni mana barnootaa keessatti faaya hin barbaachifne uffachuun mana barumsaa akka hin deemne dhorkuu ibsee jira. Wixineen qajeelfama ministeerri barnootaa amala barattootaa to'achuuf qopheesse keessatti barattoonni rifeensa uumamaa isaanii malee rifeensa namtolchee yookaan wiigii uffachuu akka hin dandeenye qajeelfama baasee kanaan beeksisee jira. Kana malees qajeelfamni kun manneen barnootaa keessatti ayyaanonni hin barbaachifne aadaa Itoophiyaa hin calaqqisiifne keessumattuu ayyaanonni akka guyyaa maraata, guyyaa dulloomaa, guyyaa daa'immanii, guyyaa timaantimaa, guyyaa halluu, guyyaa jaalalaatii fi ayyaanota biroo kabajuun dhorkaa ta'uu ministeerri barnootaa kun akeekkachiisee jira. Qajeelfamni uffata mana barumsaa sirnaan akka uffatu baheen dubartoonni qofoo dhedheertuu dheerinaa jilbaa gattee uffachuun dirqama ta'uu hubachiise. Shamarran qofoo qaqalloo qaamatti maxxantuu fi qunxaa kaayachuu akka hin dandeenye ibsee jira. Gochoota mana barumsaa keessatti dhoowwatan hoggaa ibsu Profeesar Biraanuu Naggaadha. Barsiisota mana barumsaa, bulchitoota mana barumsaa, hojjettootaa fi miseensota hawaasa mana barumsichaa biroo arrabsuun xiqqeessuu fi miidhaa qaamaa irratti raawwachuun kan nama adabsiisu ta'uu ibsee jira. Wixineen qajeelfamaa kun mooraa mana barumsaa keessatti bilbila harkaa yookaan moobaayilaa fi meeshaalee muuziqaa dhageeffachuuf gargaaran qabachuun dhorkaa ta'uu fi wantoota xuraa'oo jechaan mallattoodhaan barreeffamaan ibsuu mana barumsaa keessatti fakkiiwwanii fi barreeffamoota uumamaan safuu hin qabne amantii yookaan siyaasaa ta'an qabachuu fi raabsuun kan dayyamamne ta'uu ibsee jira. Mooraa mana barumsichaa keessatti waaqeffachuun yookaan sochii siyaasaa gosa kamuu gaggeessuun dhorkaa ta'uu fi barataan kamuu qaama isaatti irratti wantoota gatii biyyaalessaa hin taane fi kan biyya alaa
tahanin mallattoo akka hin goone dhorkaa ta'us ministeerri barnootaa ibsee jira. Mallattooleen biyya alaa gadhee ta'an kanneen gatii biyyaalessaa faalleessan gochuu agarsiisuu hojjechuu yookaan fayyadamuun guutumaan guututti dhorkaa ta'uu ministeerri barnootaa kun qajeelfama kanaan ibsee jira. Qajeelfamni kun barataan tokko harka diimaan qabame adeemsa barnootaa jeequu yoo argame hanga murteen itti kennamutti mana barumsarraa dhorkamuu akka danda'u hubachiisee jira. Wixineen qajeelfama kanaa keessatti barattoonni irra deddeebiin yakka raawwachuun isaanii argame. Keessumattuu barattoonni kutaa 7 hanga 12tti argaman ciminaan yakkicha irratti hundaa'uun hanga waggaa takkaatti mana barumsarraa dhorkamuu akka danda'anis ibsee jira. Gama biraatiin manneen barnootaatii fi naannawa isaatti dhimmoonni barnoota jeeqan ittisuu fi to'achuu wixineen dambii mana marii ministeerotaaf qophaa'ee jiraachuu kaasee jira. Wixineen dambii kun mana barumsaa keessatti tamboo, sijaaraa, shiishaa, jimaa, alkoolii, qoricha sammuu nama adoochuu fi saayikootirooppikii balaafamaa fi qoricha raada namatti fidu mooraa mana barumsaa keessatti akka hin gurguramne dhorkaa ta'uu ibsee jira. Manneen dhugaatii fi manneen raabsaa, manneen sijaaraa, manneen shiishaa, manneen jimaatii fi manni dhugaatii, galmi shubbisa, manneen qumaaraa, manneen keessummootaa fi manneen masaajii, manneen barnootarraa meetira 500 dhiyoo jirutti banamuu akka hin dandeenyes ministeerri barnootaa ifoomsee jira. Manneen fiilmii, manneen pilaayisteeshinii, manneen distiivii, karambulaa, puul joottanii, piyaangoo fi manneen waca ispoortii naannoo manneen barnootatti banamuu akka hin qabnes ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa akeekkachiisee jira. Waraanni buleeyyiin Shaabiyaadhaa waraana buleeyyii TPLF'tti gama kibba Eertiraa lixa Tigraayitti yeroo ammaan tana makamee jiraachuun dhaga'ame. Waraanni Shaabiyaa guyyaa kaleessaa naannoo qarqara daangaa lixa Tigraay buluudhaan barii ganamaatti qeessanii ka'uudhaan gara daangaa bureetti qubsiifamaa jiraachuu maddeen amanamoon kaaba Itoophiyaa gabaasaa jiru. Kibba dabre waraanni Shaabiyaa kun gabalata Tigraayitiin dhukkaasa kan bane hoggaa ta'u waraanni Shaabiyaa kun akka humnoonni TPLF itti eegaa turan odoon taane garee waraana buleeyyii TPLF kanneen sababa mindaa finciluudhaan waraana Dabratsiyoon Gabra Mikaa'elitti dhukkaasa banan waliin dhukkaasa jalqabuudhaan boodarra daangaa naannoo Tigraay guurame gara daangaa Eertiraa if duuba deebi'uun himamee jira. Kana malees yeroo ammaan tana waraanni Shaabiyaa kun wayita waraana TPLF buleeyyii wajjin waraana TPLF kan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'elin hoogganamu irratti dhukkaasa banu meeshaalee mi'a waraanaa fal'aana dabalatee meeshaalee waraanni nyaata ittiin bilcheeffatu hedduu saamuudhaan if duuba deebi'uunis gabaafamee jira. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaate kan hanga ammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.